የቀረበ ይርቀሃል፣ ያጀበ ይበተናል፣ ያመንከውም ይከዳል። ልክ ፈተና ሲገጥምህ እኔ ለህይወት አላስፈልግም የምትል ከሆነ ግን ለስህተት ትዳረጋለህ። ልብህን የሚያቆስል ነገር ሲገጥምህ የቆሰልክበት ሁኔታ ላይ የምትቆይ ከሆነ ካቆሰሉ ሰዎች በላይ የህይወትን እርምጃ የምታደናቅፈው አንተ። መርዙ ተመራጁን ሊመርዝ ሲያምረው ተመራጁ መርዙን ረስቶ መረዘው እንደሚባል አንተም ጉዳትም እሺ ቪዲዮ kana wantoota 4-5 qabadhee dhufe gaafii nama 4-5 jechuudha. Tokkoffaani waa'ee lafa diigamaa jiru maaf nutti himneedha yookiin maaf hin dubbanne. Lama mana diigamaa jiru irratti dubbadhu nama lamatu jedhe akkasi. Kan biraammoo mana lafa bitee sana irratti ijaaran garuu hin hidhamne. Ani lafa keessaa kaasee yookiin immoo lafa jalaa kaasee hidhuun qabamoo gubbaadhuma qabeen hidhuu qaba. 3 4 immoo isan kalee galgala dubbadhe irratti mindaan namni birrii 27 nyaatu jira doktorri tokko jedha. 4 akkasuma nama sana immoo eeyyee dhugumaanis nan beeka kan jedhu jira achi keessa. 5 bullaan maalirraa hojjetama adda Itoophiyaa keessa teesse. Ndau Itoophiyaa sanaaf Finfinneedha iddoo faashinii ta'etti akkas jette. I think fakkeenya Gambeella midhaan hin beekani dhugaa garuu Walaayittaan normaalii beeku. Gaafii kan shananii isin qabadhee jira. Akkam jirtu nagaa keessan nagaa Waaqayyoo. Isiniif baay'atu isiniin jechuu barbaada. Video kana share godha. Gaafii shanan kana keessa ijoolleen gaafii tokko lama argachuu danda'an guute waan ta'eef share godhaati ijoollee biraan gaa. Jaafammoo kuma shan guutee kongiraa kan jette jirti dhuguma kuma shan guutanii anuyyuu nanga nama ka maashaallah duratti maaf na dadhabsiisaa dhuftanii maal isinii qaba sheeroo gootan dhugaa namnoo guddate yaade dhugaa viiwunis immoo akkas darbee lama as baay'ee amma tokko amman duratti hojjedhu irra baay'ee bareedudha. Waan hin hojjedhus immoo yaada simboolutti fayyadamta waan ta'eef waan simply wanti hin hojjedhe hin jiru. Kanaaf gaafii kanan isinii deebisa jechuudha. Tokkoffaa waa'ee manaa irratti isinii dubbadha. Nan dubbadheen baay'ee ijoolleen yaada keessan galchiin kan jedhan hin jiru. Akka biyya gallu meennaa wantoota akkanaa nama dhiphisan dubbattan akka biyya gallu nu godha kan jedhullee jira. Gaafiin baay'eedha garuu isaan kana shanan irratti keessa warra kaaniif deebisaa deema jechuudha. Mana yeroo kanatti iddoo hundumaa diigamaa jira. Haa ta'u garuu Adaamatti filasa kana ilaalina. Mana takkarraa sun beektu safaran jakkan qabuun beektu waan ta'eef irratti ilaalina. Dhugaa safaran jee qabbite naa jecha baatan barana yeroo naannarraa sun so waa'ee isaa dhiisa. Kanaafi manni iddoo hundumaa diigamaa jira sa'aatii kana. Nan dubbadha waan jedhe dhugaadha ijoolleen baay'een dhiphatu nan beeka. Kanaafin waa'ee mana amman kaasu jedhee dhiisa jechuudha. Yeroo waa'ee manaa kaasullee gaafii baay'eetu natti dhufa. Yaada baay'ee argattis ijoolleen deebii baay'ee argatu jechuudha. Haa ta'u garuu Adaamaa irratti sa'aatii kana pilaaniin qabu pilaanii qabatoon taane noormaaliidha diigaa jiru jechuudha. Noormaali Shaashamannee fi Adaamaa irratti jechuudha. Baqa madadaa jechuudha. Fakkeenya manni kan diigamu akkuma seerattuu seerri immoo akka baasetti mana pilaaniin otoo sararri daandiin kun daandii makiinaa baasuu danda'u bal'achuu qaba. Ammana yeroo jedhan yoo dhaqee mana keerra bu'e irraa muramaa jechuudha. Yoo muluu sudhatame yoo irraa murames. Garuu isa kana madadaa jechuudha. Gola kam keessatti otoo nambisin diigaa isaayyuu mi'a keessaa iddoo baasan midhaan hin jiru maashiniin diigaa jira jechuudha. Isa kana Adaamaa sababa maalii akka ta'e ammallee naaf hin galle namni waa'ee kanaa irratti dubbatu karaa mootummaa yookiin immoo karaa seera tokko hin jiru. Uummanni akkasumaan iyyaa namni itti sagalee ta'uufillee wanti jiru hin jiru amma ammaati. Ijoolleen araba jiran baay'een manni Adaamaa dhaabitan ijoolleen nan beeka. Manni isaanii baay'een diigamaa jira. Adaamatti immoo amma tokko manni haala bareeduudhaan ijaarama. Dhugaan isin jira jechuudha. Innaa baay'ee tokko gaddeen akka baqa dhuguma yaaddootti galchama kana keessa parsantiin 100 keessa 5 yoona ijoollee sana yoo ta'an illee 10 illee ijoollee achi jiran yoo ta'an waa'ee kana yeroo dubbattu yaaddoo ta'uu malee furmaata waan hin qabne tokko irratti yeroo dubbattu nama yaaddessa jedhu yaadeen dhiise. Kanaaf isa Adaamaa sababa isaas hin beeku haalan taaniin diigamaa jira yookiin pilaanitu irra baay'inaan jedhanii miti jechuudha. Inni iddoo biraa amma yeroo dhuma darbe karaa Kenteerii Finfinnee jechuudha.
kaarraa toon qaqqabin yookiin immoo asii alamganaa darbitanii jechuudha. Alamganaadhaa kaasee alamganaadhaa achi kenteerii otoo immoo kaarraan qaqqabin akka malee diigamaa tureeyyuu jechuudha. Yeroo isaan ijoolleen ala jirtan baay'een keessan rakkattanii jirtu, boochanii jirtu jechuudha. Baay'ee kan nama dinqu obboloota isaa nama 3 jalaa diigame achi naannoo sana kan jiran jechuudha. Inni tokko surumaa 2tu jalaa diigame jechuudha. Obboleessa Faayisaa yookiin abbaa manaa jechuudha. Nama 3 obboloota 3 jechuudha. Dubara 2 fi dhiira 1 irraa jechuudha. Bakka homaa gochuu hin danda'amu. Innaa baay'ee ulfaata jechuudha. Manichi sun akka namummaatti nama guba. Manichi suni yeroo diigamu, yeroo namni itti galu, waggaa 10, waggaa 5 itti galee itti jiraatu eessa akka jiru inni har'a diiguu ka'e ani hin beeku. Waggaa 5 kana sirruma jira gaa. Garuu nama gaddisiisa. Biyya keenyatti wanti dubbattee immoo furmaata fiddu tokko hin jiru. Bakka kanumaan dhiistaa jechuudha. Amma asuma naannoodhuma kana keessa isuman bebbeeku immoo magaalaa xixiqqoo keessa pilaanii akka kanaazim jedhanii diigan. Pilaanii daandiin kun maandisiirraa qaxxee kan bahudha. Makiinaa tokko deemsisuun dirqama qaba. Bukkeetti miilla namaa jedhee yoo tilmaamame mana keerraa hin fottofkama, hin qunxurama. Muluu yoo diige lafa duwwaa bakka sii buusa. Yoo irraa kutate garuu wanti inni sii kaffalu hin jiru. Yoo amma fakkeenya mana kee saantii amma taatee qorqoorroo tokko tarkaanfii 2 kutate wanti inni bakka sii buusu hin jiru. Mana yeroo diigamu mannumti jechuudha. Muluu yoo kaase garuu lafa duwwaa siif kennama. Garuu hin jedhame malee immoo kan kenname baay'een hin jiru. Hin jedhamu. Seerichi akkasi. Muluu yoo si jalaa diige pilaaniin irra si jalaa ba'e iddootu sii kennama. Irraa yoo si jalaa kutate garuu dhimma akkasimtuu hin jiru keessaan qabu inni jechuudha. Innaa waaqayyoo naa ulfaatu yaa anis akkuma keessan kana gaafii yaaddoo maal keessan ture garuu isatu dursee hojjate kan kooti dhugaa waaqan isiniin jedha manni kan kolachuu garuu daandirra naan isiniin jedhu daanduma pilaaniitti ba'e sanarra daandirra garuu normaal safarame kaartaan kan itti ba'e xumurame nama garramu fakkeenya manni daandii yoomuu laphee si rukuta garuu kan koo kan itti xumurameedha jechuudha. Amma isa Tullu Boolloo yeroo laalu si'a sadaffaa laala nama hedduma nan dhufeellee si'a tokko laalame jechuudha. Daandiin bakka tirfiitti namni hundumtuu siqeetii wal fakkaanne ijaarree jechuudha qorqoorroodhaan gibbisaa. Isaas immoo surmaayyuu kaartaan harka jiraatti bahee jechuudha. Erga immoo kaartaan itti sii bahee manni sun hin tuqamu. Kanaaf yeroo baay'ee immoo ani maalan isiniin jechaa ture maatii keessaniin mana naa bitaa, lafa naa bitaa, waa naa bitaa yeroo jettanii bakka yeroo kanatti karaa baay'ee miidiyaa wantoota baay'ee fudhattu waan ta'eef mana qarqaratti naannee tokko 2 yoo qarqarattaan immoo daandii qal'oon irra baateedha pilaaniin itti bahin jedhama. Safaraa fi amma qaba. Ijaanu argamee hin beekama. Ijaanu argamee waan beekamuuf isa ilaalanii daandirra sabu irra immoo amma tokko keessa yeroo hundumaa yeroo bichisiifachuu barbaaddan bakka waan keessa naan isin jedhu gidduu manoota lamaanii gidduu dudda duuba namaa akkas waan jiru mana akkasii bitaa jedhanii bakka mana daandittaanu bituun baay'ee ulfaata caalatti jechuudha. Isayyuu lafa kaartaaf pilaanii hin qabne baay'ee nama horsa bara kana waan ta'eef jechuudha. Amma Adaama kan kaartaa qabus kan kaartaa hin qabnes muluutu diigamaa jira jechuudha. Yeroo immoo dhaqanii bulchiinsa magaalaa kan lafaa gaafatan nuti beennu jedhu jedhanii wanti sun forjidii hojjetamee jedhu. Akkamitti akka forjidii kaartaan namaa hojjetamu I don't know. Falame otoo mattaawaqaan kee miti mallattoon kee irra hin jiraanne akkamitti mala kaartaan hojjetame akkasii bahu waan hin beeku Itoophiyaa keessa maaltu maal akka ta'aa jiru jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa yeroo isinii bitan warri kana booda bitattan caafitti mana caafii daandittaan wayi hin bitina. Bakka haa turu haa bulu. Kunoo yoo diigame muluu dhabdu miti haa turu haa bulu. Mana daandii wayittaan hin bitina. Fakkeenyaaf viidiyoo kana ilaalti mucayyoon fira koo kan bitamee fi iddoon isaa bareeda ture garuu daandii piistan keessa deemu qal'atee jirutu mana sanatti taa'anii jira. Yeruma bitamuun beekama tureeyyuu sila. Yeroo ani kun nan beeka sila. Dhugaan isiniin jedha ani kun nan beeka yoo ta'u iddoo sana bitinaan jedhani booda maandisii piista wayii seentee dirqama daandiin sun edda bahee ta'ee
bal'achuu qaba. Nin xiinxala pilaaniin akka irra ba'u nan beekaa jechuudha. Garuu obbolootatu bitee I don't know dhugaan isiniin jedha. Ani kun nan beekaa isiniin jedhe warra waa'ee lafaa seeran isinii bitee maal jedhu ani kun nan beeka akka pilaan iddoo sana irra ba'u. Na yeroo darbee yeroo dhaqee arge baay'ee nama gaddisiisu. Normaali daandii boru pilaaniin irra ba'u waan ta'eef ganaa daandiin sun daandii sanaan akka nafni hin beekama qalloodha daandiin dura bahe. Amma dhufanii qixxeetti irraa kutanii baasa. Edda ishiin ijaarte maal goote kushiinaallee sirriitte shintibeetillee lafa keessa ammami wacii baaste maal jette gibbiin kun anaaf jettee biqiltuutti dhaabame ammi ta'e irraa cite jechuudha dhugaan isiniin jedha. Yoo manaaf ta'e kifilii kireessitu tokkotti ijaarti iddoo irraa kutatan. Yookaan garuu amma dheeressoon kan ijaarte shintibeetiif kushiinaa kutee jechuudha. Akkasumatti bal'inaan dheeressoo isaatiin irraa kutee jechuudha. Kana baraa. Kanaaf hin beekama ture. Bakka daandii qal'oon fi manichi keessan caafirra yoo ta'e waa isin horsa bara ta'e bakka. Bara mootummaan biyya keenyatti waa'een kee dubbatamees yoo hin mul'annetti in horsaa jechuudha. Kanaaf baay'ee ulfaata. Isa kana yeroo bitan mana keessa wayii mana gidduu jiru. Kan kun amma gidduu jira man gizee hundumaa garuu baatee maandisii fuulduratti balballi koomsaa qaba. Garuu asiin manatu jira. Wanta akkasii amma tokkollee bareedudha. Innaa immoo daandiin fuuldura keessan kan ba'u yoo ta'e yoo qal'ate boru akka irraa citu shaakkii baraa bakka. Amma fedhe yoo ta'e yoo kaartaan qabaanne manni sun daandiirra ta'e. Bakka irraa cita boru. Karaa kamoo ta'e saantii waan ta'e illee haa ta'u guyyaa ta'e. Amma mucaa kanaan mucaa isiniin jedhu kana fakkeenya isinii kaasee asuma si'a lammaffaarraa muranii jechuudha. Duras ilaalanii dhufanii akka waan dhiisu ta'anii amma immoo lammaffaa jechuudha. Kanaaf baay'ee ulfaata. Baay'ee sirrakkisaa. Baay'ee itti gadditu. Yeroo maatii keessan hin dhaabata. Isa argine binnee bichaatu hin taane sooshaal miidiyaa fayyadamtu meeddoo isaa kaasi. Ilaame balbala isaa kaasi natti ilaame. Yoo fi waa'ee isaa sii galuu baate xiinxaluu baatte nama waa'ee kanaa dubbatutti erga fakkeenyaaf kun hin ta'aa jedhani. Hormatti jechuudha. Kun isin dhibu waa'ee jireenya keetiiti. Deemirraa nama waan kana si gargaaruu danda'u gaafadhu. Deebii argatta jechuudha. Viidiyoon dheerachaa jira. Egaan bilcheessa isinitti mudhaqa. Yoon irraa tarii isinii galuusa jedhu. Isa kalee immoo mindaa dooktarii tokko namni birrii 27,000 nyaatu jira jette dhugaadha. Ani hin jiru hin jenne hin baaru. 50,000 kan nyaatus jiraachuu danda'a. Garuu miliyoona 120 keessaa 120 keessaa miliyoonni 20 27 sana caala nyaatee jiru. 100,000 miliyoonni 100 jechuudha. Mindaansa 5,000 amma 10,000 5,000 amma 7,000 7,000 amma 10,000 10,000 amma 15,000. Ishi inni birrii 27 nyaate. As walisoo keessa taa'ee miti birrii 27 kan nyaatu. Wanti yaaduu fi xinxaaluu gaarummaadhaan ilaaluun nu barbaachisu jechuudha. Oddoo ta'e inni eessa jira yoona tokkoffaa dooktoriidha. Dooktorii jechuun sadarkaa meeqarra darbitee akka achi geessee barii lammaffaa maastarsii ta'uu danda'a. Maaliif? Dippiloomaan illee jira. Asii digirii tokkoffaa, digirii lammaffaan jira. Sana booda maastarsii baratta. Sana booda dooktorii taata jechuudha. Fakkeenya amma inni maastarsiidha. Kan bira darbe dippiloomaa bira darbe digirii tokkoffaa lammaffaa maastarsii qaba jechuudha. 17,000 hin didee hojii. Fayyisaan jechuudha qabna. 17,000 hin didee 17,000 maastarsii amma maastarsii deemtutti waggaa meeqamee lakkaa digiriidhaayyuu wagguma 3 nuu baratte waggaa 6. Gidduu eebbifamtutti waggaa 7. Asitti waggaa 12 baratte. Achi immoo dooktora barachuu waggaa 5. Maastarsii barachuu waggaa 5. Gaafaan piroomiis ishii kana godhannu eebbifame maastarsii inni lashii kana gaafa godhannu hoteelatti. Ani otoo hin beekin sarpiraayis na godhan jechuudha ishii kana. Eebbasaa maastarsii jechuudha. Birri meeqa? Birri 10,000. As walisoo keessatti mitisa. Finfinnee yoo deeme. Finfinnee deemee mana kiraa meeqan kireessa? Har'a. Yoo xiqqaatee argatte maatii yoo hin qabaanne 7,000. Sanaa olii amma 15,000 amma 10,000 meeqatti malee hin jiru Finfinnee keessa. Mana hulluuqxee firaashii buuftee raftu malee haalgaa kee hafattee iddoo kan immoo saaloonii soofan qabuun kaawwadha jettee manatti kireessitu hin jiru jechuudha. 25,000 keessaa 10,000 kiraa manaa baastee magaalaa keessa taaksii Finfinnee heegaa hooltee jiraachaa hooltee waan nyaattu iddii sana bittee asitti
waan biraa isiniin hin jiru. Raafuu asitti birrii 20 kutattan achitti 150 yaani 50 180 bitatu. Ishee immoo hojjetachuudha kaatan. Asitti birrii 30 arii tokko bitnee fayyadamna. Garaagarummaa qaba wanti. Mindaa walisoo keessatti immoo miti 25 kan nyaatu. Fakkeenyaaf Adaamatti miti 25 kan nyaatu. Utuu maastarsii qabaate hojii sana argatu walisoo keessatti. Amma asitti dhugaa waaqa 12,000 fa'i jedhanii walisoo keessatti. Maali egaa hojii dhuunfaa koon hojjedhe jedhe. Dura bara 2008 birrii 7,000 hojjeta sirma jechuudha. Innaa digirii lammaffaa qabu. Hin dhiisee hojii dhuunfaa isaa hojjete. Halas. Yaani ilaala. Ani mee hin jiru namni barbaaddee namni 27,050 nyaatu hin jiru jechuu koo miti. Garuu parsantiin dhibba keessaa 90 yookiin 80 7,000 amma 10,000 5,000 10,000 amma 15,000 kanuma nyaata baqa. Akkami sagaa miliyoona 120 keessa miliyoonni 20 sunuyyuu yoo saa isin jettan kana argatee nyaatee jiraatedha jechuudha. Inni kan miskiin inni baratee callaan lafatti hafe waggaa kana ijoolleen maastarsii baratan doktor baratan 12 baratan digirii baratan meeqa darbe natti maame eessa jiran mindaa meeqa nyaachaa jira 27 ani koo isa xaalli barbaaddee 27 nyaate sana otoo hin taane ani sasiisa gadi bu'ee jiru hiyyeessa gaarummaa baqa baay'ee waan hojjetu akkaataatti hojjetu dhabe ishee hojjetu 5,000 2,000 5,000 7,000 argatu kanu maal godhasa jedhuun dubbadhe irratti malee calleessee barbaadee isa 27 fi 50 nyaatu irratti naasuufne yaani naasa'uus jechuudha. Okay? Kanaaf isa kana fakkaataa jechuu kooti mee ilaalimee biyya keenya keessa otoo 27 20 15 argatee maarree gaariidha. Bareeda Itoophiyaa keessatti. Hundumti keenya kaanee dhaqna. Anis dippiloomaan qabam. Kaadhee dhaqee hojii jammaree sila 5,000 nyaata. 5,000 miti 2,000 nan qaxara nama ton dippiloomaa koo geesse dhaqee. Dhugaa waaqa. Otoon sartifikeetti koo geeffadhee dhaqee 5,000 miti 2,000 nan qaxara. Sa'aatii kana jechuudha. Callaamee mana buliif mana bunaa jira waan itti 5,000 maatu argatee fandalaalee choolee gala. Hin jiru biyya keessa wanta hojjetu. Ani inni binne sun nama shaamboo ijoolleen meeqa naa barreessa. Shaamboo Itoophiyaa wayyaa Saaudiitti birrii riyaala Saaudiitiin 22 amma 25 amma 31 dhaan inni nuti kana inni mee Saudiidha. Inni Saudii, inni Dubaay, inni Kuwait. Ani kan hin jedhe Itoophiyaa. Mindaan inni nyaatu kana wanti bitan kana hin jedhe malee inni Saudii inni Dubaay. Maal qabdi surumaa 30 50 bitamuu qaba shaamboon. Biyya sanatti 50 jechuun jarri iskiriptoodhaan bitatu. Inni hachi. Isa isaan iskiriptoon bitatan asii namni tokko mindaa nyaata. Qansiraan inni faabrikaa oolu dhugaa waaqa 2,500 3,000 2,000 nyaata. Ganama 12tti ba'e otoo nyaatiin dhaqee seenaa misaa irratti yoo qixxaa fudhatee dhaqa waan goggodu waan maqinatee deema. Gadi bu'een sitti maani gola isa dhugaa isa sobanii miti. Biddeen tokko marmaratee deema on siin jedhe birrii 27 bitee guyyaa dhammisaa hin danda'u namtu shiroo irratti bitatee deema. Ani gadi bu'een haasaa maaliif subatti maaf inti dabala waan bura argamu. Kanaaf isan haasa'ani gadi buuseen hiyyeessa haasa'e malee sila warra 27 50 haasa'anii keessaa parsantii 5 fi 10 parsantii 100 keessaa 5 fi 10 warra sanaan haasofne warra harka caalu. Innamti 2,000 arganne amma guute kan illa daandira hojjechuus wallaalee maal akka hojjetu wallaalee kadhachuus wallaalee qaaneffatee kajeelus mana namaa guyyaa nu qaaneffatee kan du'e foonsaa dhume kiiloon qannasaa jiru guute Itoophiyaa keessa. Ani kan haasa'aa jiru wanti binnuu fi wanti argannu wal darbaa amma fakkeenya namni qansiraa hojjetu tokko 2,000 3,000 argata. Ilaalaalaa wanti 2,000 3,000 kanaadha. Guyyaa tokkotti kanatti baafta. Kana jechuun maaliin bitee nama kaleessa. Namni sun guyyaa 12tti baa tokkotti gala. Innaa galumanni dukkana. Innaa waa'ee sana haasa'uu barbaade. Malee warra waa argatan hin jiru Itoophiyaa keessa akkasitti mindaan jechuu miti. Akkasii waaqayyo naa ulfaatu warri dhuunfaa hojjetan sana caala argachuu danda'u. Waaqayyo naa ulfaatu fakkeenya 17,000 sana dhiisee hojjechuunsa tarii sana caala argachuu danda'a. Guyyaattuu argachuu danda'a.
hin nama fakkeenya maastarsii baatee isinitti mira waggaa kana yeroo piroomis sana heebbi maastarsii xumuree isiniin jedheera yeroo sana erga xumuree hojiitti galuu qaba 17,000 jechuun gaa akkasin jettanitti guddaa waan ta'eef hojiitti galuu qaba. Inni garuu maxxaxxane dhuunfaa isaatii moo isa kan mootummaa caalaadhaan lakmaafan hojjedhe jechuudha. Asii kan dhuunfaa guyyaattuu argachuu danda'a isa jedhu hojjechaa jira jechuudha. Kan dhuunfatti guyyaattuu san argatu immoo jiraachuu danda'a. Inni gaararraa yoo eebbifameedha hojii dhuunfaa humna isaatiin hojjetee fide toon taane qazza ani islaamaa summaa kana akkasii gaafini keessan egaa sadi deebi'ee viidiyoon dheeratee waan jiruuf yeroo biraan itti isinii daddabala yeroo biraan itti dabalee isinii hojjedha viidiyoon dheeratee viidiyoon dheeressinii gaggabaabsi yaadni kee bareeda garuu gaggabaabsi waan jettanii isinii gaggabaabsi isinii jedha. Video ko like share godha. Dhugaa waan jajjabeessaa jirtaniif eebbifamaa galatooma. Warra haaraa ta'eef immoo isin warra beektaniif video share godha. Asum keessan gaafii isaaniitiif deebii argatu. Anaafis immoo maamila ta'u. Kanaaf share gochaa nama beektaniif share gochaa viidiyoon bira akka qaqqabu tarii gaafii isaatiif deebii ta'a. Yoo sinti tole immoo like gochaa yaadni keessan immoo anatti maashaallah dhugaa waaqaan komantii nama naan laalu abaarsa baay'ata ijoolleen yeroo viidiyoo tokko hojjetan ijoolleen baay'een namoota sanaan abaaru namoota viidiyoo sana kan koo garuu innaan dubbisu desnee dhugaan sin jedha maalirraa kaatee konfidensii yaadaa softirraa kaa'ee malee namni akkasumaan siin barreessu waan tokko yoo ati amileen kee nyuun kee gadi bu'aa ta'e namni isaa akkasuma waan gadi bu'aa si hojjeta si barreessa si yoommoo waa gaarii ta'e baay'achuurra nama gaarii wanta xiqqoo irratti waan xiqqoo gaarii godhanii si barreessu jechuudha. So yaada keessan barreeffama keessaniif eebbifamaa yaada ammas waan qabdan naaf barreessaa na gaafadhaa gaafii as taa'ee isinii deebisu tokkollee hin dadhabu yaada in ta'a jettanii jechuudha. Akkasiin isiniin jedhaa isin nan nufinaan isin nufu yaada burqisiisuu hin dadhabu. Mucaayeen tokko moo'as keessatti akka boleetti teessisanii gorsanitti haasoftaa akka waan si bukkee ta'anii nama gorsituutti namatti tola yaadni keenan jette eebbifami bargixanii kana dursumaa kaaseen dubbachaa dhufa yeroon dubbadhu xaalli godheessin dubbadhu nama sanaa bilchaatee akka galuufitti mata duree sanaa sa'ee miti bilchaatee akka galuufitti maaliif anis kan gaafii baay'ee qabu yoon itti qorame ta'e yoon arge ta'e isaan immoo sirriitti akka galuufitti jedheetan seeraan dubbadhaa jechuudha yeroo baay'ee fakkeenya kaasee maal jedhee jechuudha. Lammaffaa immoo viidiyoo hojjedhee argachuuf miti yeroo baay'ee viidiyoo kan hojjedhu dhugaan isiniin jedha gatiitti argachuuf miti bargixoon hojjedhe tan argadha garuu isarraa yeroon haasa'u namoonni itti haa fayyadaman jedhe wantoonni dhabe wantoonni ana quunname wantoonni ana argate isaanii fakkeenya akka ta'u jedhe. Jechuun borurraa baratu parsantii amma ta'ee irraa fayyadamu isa jedhu yaadanii jechuudha. Kanaaf akkasii baay'ee.